Itoophiyaa bulchuuf yaada qabda. Yoo jara kana raafte. Dhugaan siin jaa. Maal jechuun? Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biitti tuni biyya muummicha jedhanii. Odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne? Gaafa dura dubbiin abaa otoo eegaltu ijoolleen tun nama 200 geessu. Maal naan jedhan sitti fakkaate? Maal waa'ee abaa kana cinqabtaati? Mallasuu bari maqaa abaa silaa Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bara. Mormiin amma Oromoodhaaf aadaa ta'eera. Jarri kuni Oromoon tun islaan nuyi mormuun ooltu mallas beek maqaa abaa otiin fayyadameeti. Abaa Oromoo nama rakkiftuun kabalee hidhatti nagaa angora ture. Nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa abaa maal isaan yaadanii marroon gidaamii nu ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein angoon north irraa south shift godhuun seismic shift isan hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyyatti ana qofaan beeke amma speaker on behalf of Oromos akka gaabbiru barbaadan. Hin gaabbiru hin jiru. Itti yaadni hojjenna hojii doogora keenya irraan baranne hin sirreessina itti ammas yoo taate immoo warri hedduun sirna kanaan gotti hidhuu keessaniif hin gaabbisan hin gaabbiru. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hin diriirsina yoo kanarraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni Allah dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin jiraan ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Of zaman mara ministeerota isaanii kana. Hoggaa bira dhufanii namatan. Hoggaa isa bira dhaqan. Kabajamoo muchaa jedhanii. Odoo kana godhan biyya harka isaanii odoo gaafattanii wayya. Fayyaa akka qabu, nagaa akka qabu, Awurooppaa akka jiru nan beeka. Dabaree wal quba qabna. Lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbu. He is a decent human being. Haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abifaa keessa jiran keessa baasuufin wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fide jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furiin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember abaa kana hogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hoggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessa nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdee siyaasaa bosona nama galchuun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii. Laaltee jirti. Biyyi harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan hoggaa walgaan hunda kabajamoo muummicha halaqaa jechuun alatti hoggaan bira dhufan amma I'm sick of the ministeerota isaanii kana. Hoggaan bira dhufanii namatan. Hoggaa isa bira dhaqan kabajamoo muummicha jedhanii. Odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne? Gaafa dura dubbiin abaa otoo eegaltu ijoolleen tun nama 200 geessu. Maal naan jedhan sitti fakkaate? Maal waa'ee abaa kana cinqabtaati? Mallasuu bari maqaa abaa silaa Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bara. Mormiin amma Oromoodhaaf aadaa ta'eera. Jarri kuni Oromoon tun islaan nuyi mormuun ooltu mallas beek maqaa abaa otiin fayyadameeti. Abaa Oromoo nama rakkiftuun kabalee hidhatti nagaa angora ture. Nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa abaa maal isaan yaadanii marroon gidaamii nu ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein angoon north irraa south shift godhuun seismic shift isan hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyyatti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubannoo banne beekte gaafsan. Ammoo maali? Ammoo waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnoo kayyannu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan angoo dhabnaa inni irraa kan nama sodaarraa kaka'e gara odaatu deemaa jiran. Garuu namni asirraa barachuu danda'u qaba. Achirratti qondaalli mootummaa fe'e. Dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaannan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyatti akka hirmaatti nyaatee gombisaan jiru.
I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dayneef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudha qophii. Atak Jawaritti mariin biyyaalessaa kun maal milkeessa jettee yaadde? Rakkanne callisnee bar ijoollee. Rakkanne bar. Dhugaan rakkanne beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibne suuta kufaa jiran. Kan namni Oromoo waa beeku kan sirna kan keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu. Haalli kun isa yaaddeessine kan hirriba isa kun hin jiru. Ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaa. Waa'ee marii biyyaalessaa. Yaani marii biyyaalessaa kuni 2018 akka dhufu barbaanne 2018. With evidence. Dokumentii inni kennine. Hindidan. Gaafa eega biitti daddabarte booda kuma lamaa fi digdamii lama. No, mirkaneetii miti. I studied it. I studied transition. I spent my entire life. Jiruu kiyyaan irratti qorachaa ture. Gaaf sarormaa fi hin barbaachisu. Anis hin keessa jedheet biyya qileetti galche. Warri waan marii biyyoolessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018. With evidence. Dokumentii inni kennine. Hindidan. Gaafa eega biitti daddabarte booda kuma lamaa fi digdamii lama gatiin ba'an. Okay. Hin turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan bu'anii kan warra ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mareetu hedu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartiinuu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf.